dubartoonni biyya Arabaa aadaa kana kan jedhudha waliin ilaalla. Wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Fuudhuunis dhiisuunis namatti ulfaata. Fuudhuuf isaan irraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo aarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessaa baasee. Dubartiin biyya Arabaa aadaa kana keessattuu ajandaa dhiheenya kana deemamaa jiru kalee fi har'aa tana quba qabdan jedhetti yaada. Waan afaanitti dubbachuunis namatti ulfaatu, waan afaanitti dubbachuunis nama jibbisiisu. Tan gartee Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiran qofaan baaduwan tan dhuunfaadhaan duula maqaballeessi shamarran biyya Arabaa kana irratti yeroo garaagaraatti afaan jijjiiratee deemuun ni beektan ka. Fakkeenyaaf kalee fi har'aa kana kan deemu maalinni dhageessaniitti hirtan jedhetti yaada. Waa'ee aayilaandii waan kana jechuun duraan irraa dubbachuuf illee nama jibbisiisaaf callisne amma immoo sababa arganneeti jirra irraa dubbannaa jechuudha. Shamarran biyya Arabaa dhuguma akka jedhamu kanaa fi akka amma gartee fakkeenyaaf haala garaagaraati. Mana hidhaa keessatti rakkataa jiranii fi haala isaan godhaa jiranii fi waan amma irratti deemamaa jiru duula maqaballeessi waan kana tarii ajandaa diinaa ta'uu danda'a, kaffira keenya kan wallaalaa keenyaa ta'uu danda'a, komodiidhaaf nuti itti fayyadamuu dandeenya. Wanti kun ammoo garamitti nu keessaa jira kan jedhu shamarran biyya Arabaa kana kan jedhudha waliin ilaalla. Haga dhumaatitti na waliin turan isin jedhaan abduu moobaayilaa birraa waraana jalqabaa dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama. Kana qofaa miti eenyu kan kana godheedha. Shamarran kun nama hagam tahaniiti waan kana hojjetan. Nama hagamiin waan akkanaa kana hojjetan kan jedhu illee ilaalla. Kennaa addaati bulloodhaaf kennan. Kennaa addaati hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa hooggantoota keenyaaf kennan jechuudha. Tarii naatiyyuu goonee jirra, goonee hin jirru yookiin goonee jirra ta'a. Kana qofaa miti bar Jawahar mataa isaa hanga hidhaadhaa bahee sagalee isaa dhageenyee beekna, sagalee isaa dhageenyee hin beeknu jechuudha. Ibsa yeroo lama kanaa waliin ibsa gabaabaa irraa kanaa fi kan amma dura akka paartiitiitti waa'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu san irratti hidhamuu fi hidhaa bahuu isaanii hegeree fuula duraa irratti ibsa akka paartiitiitti kennanidha. Achi booda miidiyaadhaan garaagaraa irratti hatta fotoodhaan ifatti bilisatti gadi ifa bilisa gadi bahee fotoodhaan hedduminaan kan inni mul'ate hin jiru jechuudha. Bakka dubbii jabduu isa quuxee hirriba isa dhoorgitetu hangana gabbahee Jawahar isa dubbisee jechuudha. Maaliif waan calliseef isatu beeka karoora isaa keessatti jechuudha. Isiin tun ammoo dirqamatti dubbiftee sagalee Jawaharis anaafis illee nu dhageessiste jechuudha. Jawahar iyyuu kan akkasitti callisee fakkeenyaaf kan amma dura haga ammaatti haga hidhaadhaa bahee afaaniin hin dubbatin jechuudha. Amman tana sagalee isaa dhageenyeeti jirra. Itti ulfaatee jechuudha wanni kun hanga gaaraa. Beeki wanni tokko yeroo godhamu hanga gaaraa namatti ulfaatu yookiin guddina mallaqaatii fi maaliif kaayoodha keessatti argee jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti kaayoodha argee murannoodha warra kanaa waan argeef jechuudha. Anis kanaafin ajandaa shamarran biyya Arabaa jedhu filadhee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi wanta kalee fi dheengadda deemamaa jiru akka fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa keessatti rakkina deemamaa jiru akkuma jirutti tahee garuu nutu akka dhuunfaatitti walirratti bobbaanee yeroo ofii keenyaa of mogolchinu yeroo ofii keenyaa maqaa of balleessinu baramma ijoollee biyya Arabaa shamarran biyya Arabaa dubartii biyya Arabaa waan jedhamu bara akka arraba jechuun waan silaa ittiin uf dhaaduu qabnu waan silaa ittiin faarfamuu qabnu nuti ammoo arrabatti jijjiiraneetti haala saniini ofii keenyaa of arrabsina jechuudha yeroo garaagaraatitti. Shamarran kun waan isin ajaa'ibsiisu nama muraasa ta'aniiti jechuudha kan isaan waan kana hojjetan. Mee viidiyoo Jawahar isin dhageessisa. Garuu isaan nama muraasa ta'aniiti jechuudha waan kana kan hojjetan. Maalinni kennaa addaati kennaniif jechuudha. Jawaharii fi bulloo kama akka inni jedhee sanitti bulloo sanii fe'aa waliin akkasitti itti naaf geessaa kan jedhu ergaara isaanii dabarfatanii jechuudha. San qofaa miti sangaadha kennan san qofaa miti ni uffisanii jechuudha. Hayyoota dhageessaniiti jirtan jedheeti yaada ka hayyoota irraa sagalee isaanii irraa mee viidiyoo isaaniillee isin dhageessisa. Dhageeffadha. Ergaa isaa irraa warra fuudhee itti geessedha. Bagarabbiin nagaan isin baasee jedhaatiidhaan sanuu himaa jedhanii bagarabbiin nagaan isin baasee bara gammadanillee isaan illee bara gammadan jechuu barbaadu nama muraasaan beeki maqaa isaanii asirratti katabameeti jira. Nama muraasaan gurbaaditi ijoolleen tuni bagarabbiin isin baasee akka gaafa Jawahar baheeti baganuu bahe jedhanii manatti hin deebine tarii naati daganneeti jirta. Isaan caala yookiin dalagannee mallaqa argataa jirta. Garuu isaan haga ammaatitti iyyuu rafanii hin bulle maaliifi anhoo akka dhuunfaa kiyyaatitti maal godhe qabsaawaa naaf jecha qabsaa'e naaf achi keessatti hidhame hayyuu guddaa akka sadarkaa addunyaatitti guddaa kana kan anaaf jecha qabsaa'e anhoo gahee maalii keessaa bahadde bari ijoolleen biyya Arabaa kun jechuudha. Mee karaa Ameerikaa fi shamarran biyya Arabaa kan jedhu kan isanitti deebinaati mee dhageeffadha. Uffisaatti jiran jechuudha kun. Isaan hunda mataa mataatti uffisan. Oromoon kabajaa nama kabajaa guddaa qabu ni uffisaa ulfinaa fi uffisanii. Jawahar Muhammad Baqqalaa Hamzaa Booranaa jechuudha.
Jawahariin ammoo bulloo tolchanii fi akkasumatti bulloo waliin bulloo fe'anii fe'aa isaa guutuu waliin akkasitti kennaniif jechuudha. Fe'aa guutuu waliin bulloo bitanii kennaniif jechuudha. Sangaas akkasitti dhageeffadhaame ergaa hedduudha qaba wanti kun. Akkasuma gootota gaafa gartee Jawahar jalqaba gara biyyaatitti galu kan inni gartee lukaan Hacaaluu waliin Amboon keessa luka qullaa deeme saniin haala saniin akkasitti badhaasa kennaniif jechuudha. Ergaan Jawahar asirratti dabarsee hedduu garaa nama nyaata. Kun olaal bulloo Jawahariif kenname gartanii karaa jechuudha. Bulloon Jawahariif kenname isa karaa jechuudha. Reefullee ka agartanii viidiyoo san guutuu isaa sin agarsiisee jira. Kana dhagee ammas dubbiin jabduun asii amma dhageeffadha. Haala rakkisaan san keessatti nu gargaaranii yeroo hunda gargaarsi isaan nu kennan kan hirriba nama dhoorku, kan nama xiiqachiisu, kan hedduu gara tokkoon hamilee namatti kaasu, gara biraatiin immoo dhugaa isaanii tana, taarii isaanii tana, fuula isaanii tana bakkaan ga'uu dhabuun kan hirriba nama kutu ture duris. Ammas sanuma yeroo ammaa kana kophee kan sababa wal dhibbee biyya kanaatii fi biyya saniitiin lammiileen keenya hojiif jecha asii rakkatanii rakkoo jalaalee fajjiisan naganii achitti immoo rakkoo hamaa keessa jiranii sanis furuudhaaf bifa adda addaatiin yaalii godhaa jirra. Haaluma san keessatti haala ammaata san keessatti illee keessattuu shamarran haala biyya san keessatti baay'ee rakkisaa ta'een jiraachaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif kabajaa Oromummaa fi Oromoof qabaniif kabaja dhugeeffannoo hoggana isaaniitiif qabaniif wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Laal amma dhaamsa Jawahar kana fakkeenyaaf haga ammaasitti Jawahar gabbee akkuma isin jedhe sagaleedhaan hin dubbanne jechuudha. Kabaja ijoollee kanaatti quuqee imimmaan ija isaa marsiisee gadi bahee jechuudha. OMN gaafa gadi dhaabbatirraa waa'ee hoggansa Oromummaa fi Oromootiin wal dubbate baraarra naati Jawahar marroo jenna. Jawahar marroo jennami akkasiin hoggantoota Oromoo jechuudha. Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa jennamiti. Warra Oromoodhaaf qabsaa'aa jiru maaliif ana bakka bu'ee anaaf hirriba dhabaa jira. Yeroo arrafu inni anaaficha hirriba dhabaa jira. Yeroon ammana taa'u anaaficha hidhamaa jira. Anaaficha wareegamaaf of kenneeti jira kan jedhuudhaaf hoggansa faarsinami jarri afaaniin faarsuu qofaa miti. OMN yaa jira keenya waa'ee ijoollee shamarran biyya Arabaa kana keessatti qabeenyummaan Oromoon qabu fakkeenyaaf waa'ee kanatti osoo ragaadhaaf kan gaafatamu taate amma fakkeenyaaf gareen Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa maashina guddaa san jechuudha ka bishaan baasuu birna jedhanii eessa abdattan uummata keenya keessa osoo jedhamanii gaafatamanii ijoollee biyya Arabaatiin amane osoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafaa gaafataman bar osoo kara guddina mallaqaatitti illee kan gaafataman taate ijoollee biyya Arabaati jechuudha. Duuba haala akkasiisan keessatti nuti yeroo hunda ijoollee biyya Arabaa jedhameeti haala saniin wallaalaan keenya hedduun maqaa isaan balleessaa jechuudha. Kana jechuun maal inni fakkeenyaaf bar garaagarummaan biyya Arabaatii fi biyya Ameerikaa keessa jiru suni biyyi faranjiidha waan dimokiraasiin jiruu fi asirraa hogguu dhayxe yookiin firarra dhayxe yookiin ammoo faranjiirraa yookaan dhayxullee taate qubannaadhaan seeraan qubattee seeraan dalagattee baatee galuudha. Kan biyya Arabaa garuu dhugaadha haalli akkasii dimokiraasiin waan hin jirreef biyya nugusaan bultu biyya Arabaa biyya diktaatara waan taateef ni dhayxii nama afaan isii hin beekne bira dhayxee dalagatteeti kan dalagattu san osoo waggaa shanillee achi jiraattee kophaa keenyaadha osoo hin jedhin osoo haadha abbaa obboleessaa fi masgiida beetikiristaana cheerchii wantoota garaagaraa hunda akka humna isiitti osoo gargaartuyyuu osoo nama dhuunfaa fira isii gargaartuyyuu qabsaa'ota Oromootiif illee akkanatti gargaarsa godhaati haga gaafa achi galtu akkasitti jiraatti jechuudha. Garuu waan seera qabeessan taane akka Ameerikaa san waggaa 10 achi jiraachuu hin dandeessu yookiin ammoo achi dhaqxee barachuu hin dandeessu sababa jedhuudhaafi kuni haala hamaa kana keessatti silaa nama waliin dhaabate kana dhabu silaa kan faarfamuu qabu. Garuu anama akka hubadhetti warra biyya Arabaa jechaa oolu kana garaagarummaan jiru kana jechuudha. Biyya dimokiraasii keessaa fi biyya dimokiraasii hin qabne keessa jiraatanii nama gargaaru duuba kami kan faarfamuu qabu. Kan biyya dimokiraasii keessa jiru haalaa fi akkatu bijjaa'eef jechuudha. Akki keessa jiruu fi bakki illee ni bijjaa'eef jechuudha. Isaan ammoo akkaa fi haala illee mijjooyineef. Biyya faranjii keessa ati amma fakkeenyaaf Kanadaa keessa yoo jiraatte yoo xiqqaate $500 sii kennaa jechuudha mootummaan dalaguu baattuyyuu jiraachumaafuu jechuudha. Sanirraa illee nama gargaaruu dandeessa. Garuu doolaarri faranjiin namaa kennitu akka waan falfala waliin namaa kennaniiti. Tola ooltummaa kanatti hedduun dhiibatu jechuudhaan didaa akkuma isinuu beektan. Biyya Arabaa sanitti akkasi hurkaa duguuggattee mana namaa dhiqaa ooltee kushiinaa namaa dhiqaa oolteeti. Riyaala 600 fi 500 argattu sanirraa hoggantoota Oromootii fi maatii isiitii fi amantii isiitiif halkanii guyyaa akkasitti duguuggattee kenniti jechuudha.
duuba kun faarfamuun dirqama miti OMN ka gadi dhaabe kan haga ammaatitti utubee deemutti jirudha biyya faranjii caala biyya arabaati jechuudha Saudi Arabiyaa amma akkanatti rakkataa jirtu kan amma zeegaa Itoophiyaati sadarkaa namichi biyya bulchaa jira jedhu suni zeegaa Itoophiyaati miti jedhu san akka waan zeegaa ta'uudhaafi baasaboora qofa waraqaa qofaan namni madaalamuutitti baasaboora hin qabanii zeegaa Itoophiyaati miti kan jedhaniin santu akka amma Joohar jedhe kana dhugaan jiru kan Oromoo fi Oromummaa inumayyuu barwaanni Saudi Arabiyaa keessatti tahame kuni sababa kanaa irraa kan tahamedha. Akka bara nama hedduu fakkeenyaaf akka shaamaatitti bayxeetiin namaaf ibsita jedhanii yoo akkas jedhame dubartii biyya Arabaa tana tan ofii bobeettee ibidda taatee namaaf ibsitu jechuudha. Kanaaf shamarran biyya Arabaa Jooharuu kan haga har'aatitti hin dubbatin kabaja isaaniitii fi dubbiin isa teessuun orgitee hin dubbate jechuudha. Dhugaa viidiyoo isaa tana sababaa godhadheetiin isaan hagana waan keessa jiru yaada ibsachuufi jechuudha. Garaagarummaan jiru haganuma jechuudha. Duuba nama rakkoo keessa taa'ee si gargaaree fi nama bal'oo keessattuu si dagatu kam irra sila yeroo kana jedhu beeknama Ameerikaa jiru ka Kanaadaa jiru ka Austraaliyaa jiru qeequu kiyyaa miti. Walitti wal hin madaala nama tokko madaala inni qabu kaayuu fi dirqama jechuudha. Har'a wanni Jooharii kennan tun yookiin hoggantoota mana hidhaatii baanii kennan kun guddaa jechuu kiyyaa miti. Akkaataa isaan itti yaadanii godhan kanaadha. Naa'ati yaannee goonee jirra tarii isaan caala dalagannee argataa jirra garuu ammoo yaannee goonee jirra waan kana. Kanaafuu warroonni asumaanuu ijoollee shamarran biyya Arabaa xiqqeessuu barbaadan Jooharii irra ni beeyta, Baqqalaa irra ni beeyta, Hamzaa Boronaa irra ni beeyta dhageeffadhu. Fuudhuunis dhiisuun namatti ulfaata. Fuudhuuf isaan irraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo xaarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessa baasee nagaa wal nu agarsiisu nullee haga dandeenyu sagal kun keessa jirtutti isin hin dagannu saba keenya hin dagannu saba keenya hin gannu ija baannaa gartee amma bar qabsaawota waan xiiqii keessa galchee akka isaan qabsoo keessaa hin baane isaan godhu waan akkanaa jechuudha. Nutilleen haga jirru waan isin hoggantoota keessan osoo hin dagatin haala jirtan san keessatti akkasitti nu yaadattanii fi nutilleen haga dandeenyeen xiiqii keessa seennee waan haga sabni keenya bilisummaatti bahutti bara Jooharii fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Boronaa silaama xiqqasho mee boqonnaa fudhanna mee qabsoo tana keessa mee xiqqasho maatii keenya waliin jiraanna haalli siyaasa biyyattii jijjiirame jechuu ni dandahanii beeki marroon barama mee xiqqasho boqonnaa fudha biyya alaatitti baa jechuu ni dandaha beeki garuu haala ati duubaa gootu kanatu xiiqii keessa galchee isallee kaayoo isaa kanallee akka inni kaayoo haga qabu kana caalayyuu dheereffatu kan godhullee saba kee kan duubaa godhu kanaa jechuudha. Jooharilleen amma kan jedhe kanuma. Haalli isaan godhan kun cal'isuun beekamtii dhoorgachuun nama rakkisaa jedhe. Durirraallee wanni mataa nu nyaatu akka dhuunfaa keenya kaayoo itti amanne caalayyuu saba nu abdatee nurra kaahatee inni naaf jira halkanii guyyaa rafutti hin jiru. Ana na bilisoomsuu deemaadhaan abdii akkasii kanaan jiru haala rakkoo san keessattillee kanaadha wanni hirriba nu dhoorge. Kanaadha nutilleen kan haga dandeenyeen ni goonaadha Jowaar Muhammad jedhee jechuudha. Ati duuba isarra ni beektaa? Ija baannaa galatoomaa jiran. Abbootiin keenya bakka san jirani isaan biyya ormaa jiru rakkoo hedduu keessa too jiranii yaadatanii qaamaanis hamileedhaanis maallaqaanis waan hundumaanis nu bira dhaabbatanii waan qaban irraa biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa keessa ta'anii yaadachuu isaaniif baay'ee isaan galateeffannaa. Ammallee rabbi nagaadhaan biyya isaaniitti haa galchu waan isaan hojjetan rabbi haa barakachiisu biyya isaaniitti isaan haa deebisu ayyeeqa kanuma jennaa galatoomaa isinii jennaa isiniinis isaaniinis galanni haa galu. Dhageettanii gaa ulfaadha ilmaan teennaa bara dheeraa nu wajjin rakkattanii guutuma uummata wajjin rakkataa turtanii ijoolleen biyya Arabaa ofii keessaniitu biyya isaaniitti isaan haa deebisu ayyeeqa kanuma jennaa galatoomaa isinii jennaa isiniinis isaaniinis galanni haa galu. Dhageettanii gaa ulfaadha ilmaan teennaa bara dheeraa nu wajjin rakkattanii guutuma uummata wajjin rakkataa turtanii ijoolleen biyya Arabaa ofii keessaniitu rakkoo keessa jirtanii tola keessa hin jirtan akka isin jirtan hin beekaa isin keessa jiraadhee ture bakki isin itti hidhamtanillee bakki ijoolleen keenya itti hidhamtettillee hidhamee hidhaa keessa ture quba qabaa rakkoo keessanii dhiphina keessan quba qabnaa fayyaa nuu ta'a ulfaadha galatoomaa akka nu argitanii kabajanii ergaa kunumaan guddoota keenya nu ergitan kan rabbi isin haa ulfeessu rakkoo teessanillee rabbi isin irraa furu rabbiin argitee bal'innaadhaan nagaadhaan argitee bilisummaadhaan biyya keenya walitti qabee waliin maa jiraatu kormillee argitee mormuu sagantaa ajaa'iba qabna. Sangaarra isaan isin affeeran kana qarree biyya ambaa jiranitu Ammas nama muraasa waan kana ka godhe waan isin ajaa'ibsu ijoollee sana maqaallee himaniiti jiranii ka. Anamma ka maqaa ijoollee kana isiniif tokko tokkotti isiniif lakkaa'uu baadhu iyyuu nama muraasa jechuudha kan jarri waan kana godhanii. Shamarran biyya Arabaadhaa isa kana jechuudha.
yoon beeyni baraarra shamarran biyya arabaa fakkeenyaaf waan nama aarsu bara dhiheenya kana amma kalee fi har'aa kana waan deemaa jiru akkuma isinuu beektan jechuudha aayilaandii waan jiru yeroo garagaraatti maqa balleessii garagaraa qullaa akkas goote maaliif goote waan jiru wantoota garagaraa hatta barbadii nama biraallee fakkeenyaaf namni kun amma ijoolleen fakkeenyaaf amma shamarran keenya hedduminaan biyya arabaa kana keessa ni jiran hanqa biyya faranjii jiran dachaa hedduudhaan biyya arabaa kana keessa jiran jechuudha hojiin biyya arabaallee kan dubartootaati waan ta'eef kan nutti dhiyaatulleen homo hundaanuu kan nutti dhiyaatu fakkeenyaaf kan laaftumatti namni mallaqa xiqqoodhaan deemee dalagatee keessaa deebi'uu danda'ulleen biyya arabaati waan ta'eef hedduminaan dachaa hedduun jira namni ammoo akkuma namni hedduun jiru addunyaa kanarra amala adda addaati qaba nama hedduu kana keessa jechuudha namni kumni tokko yoo as jiraate nama kumaa kana keessa namni dhibbi tokko amala adda addaa fakkeenyaaf kan hawaasa keessatti hin mul'anne yookiin ammoo kan hawaasa keessatti hin beekamne qabaachuudha danda'a jechuudha amala nama tokkoo fuudhanii nama kuma tokko maqaa balleessu yeroo hedduu waan akkasiiti kan deemamu fakkeenyaaf akkuma isinuu beektan amma dheenye kan haayilaandii waan kijiba waan bara waan tahamuu isaallee waan qabatamaan tokkollee waan kijibaa jechuudha waan akkanumatti maqa balleessiidhaaf antarii ijoolleen teenna fakkeenyaaf akka fanii yookiin ammoo akka komoodiitiitti itti fayyadamuudhaaf jechuudha dandeessan garuu wanni kuni hagamta akka nu miidhaa jira isi shamarran qofa miidhaa jira warra biyya arabaa qofa miidhaa jira akka oromootitti nu miidhaa jira mee jara habashootaa kana laala waan akkanaa kana hafarsanii ajandaa wal jiraanii godhatanii hin godhatan anta akka isaanii shamarran biyya arabaa ya araba hagar seetochi isaanii jiran argeetuun beeku yoo dhiifa malee naa godha yoo jiraatellee annamuma keenya irratti kan hin arge arrabaaf bari yoo feesbuuk irratti komantii fokkattu takka arge warra biyya arabaati reetiisu yoo komantii yoo jecha fokkataa tokko arge warra biyya arabaati reetiisu yoo dubartii haala waan taane wayii takkatti irratti amara nam tokko argan dubartii biyya arabaa akka ilmi namaa kuni biyya arabaa haa ta'u ameerikaa addunyaa tana guutuurra bara fakkeenyaaf amma namni tokko an dhiira tahee dhaladhe fakkeenyaaf dhiira saala dhiiraa qaba namni tokko saala dubartiin takka saala dubartiidha qabdi garuu kan saala dhiirummaa isaa san gadhiisee dhalaan taha jedhee meekaappii dibatee akka dhala uumaa rabbii kana jijjiiruudhaaf akkas fedhe akkas itti jaalatee akkas bareede jechuudha duba nama sallaalee dhiirri tuni guutuun yookiin ammoo dhiira namni sun keessa dhatte kasaba sanii ilaalane dhiirri akkas tahuu barbaaddi dhiirri gosa akkasiidha yoo jedhame amma mee fudhatamanii qaba bara akkas jechuudha waan biraatii miti jechuudha akka waan shamarran oromoo keessaa shamarran biraa keessaa adda tahanii tokkootitti shamarran biyya arabaa jedhamu tadi olola diinaa ta'itti jira akka ammoo diinallee hin jenne wallaalama kenna waan kana gadi bahee kana farsu jechuudha kan fakkeenyaaf isii yookiin akka waan jaalatu yoo wal jaalatanii dubartii takka walitti dhihaatanii dogongorri wahiidha jechuun karaa gorsaatiin jechuu ni dandeessan karaa gorsa adda addaatiin waan akkana kun taamu jedhaniitiin dhiyeessuun ni danda'ama garuu maqa balleessimaa fi akka gaati oromoodhaa tan biyya arabaatii shamara qabdu hundi isii mataa ol qabachuu hin dandeenye wayitiyye takka illee bar biyya araba jirti yeroo kana dhageessu dubbiin naasii afaanii baanu addunyaa irratti dubbatamaa jira paablik irratti jechuudha nama fedhu nama kuma takka bira haa ta'u fedhu nama dhibba takka bira haa ga'u ati san laalta garuu wanni addunyaa kana guutuudha bira gaha nama afaan kiyyaaf kee dubbatu miti kan afaan kiyyaa kee hin dubbannellee yeroo har'aan tana sooshaal miidiyaan hiikeeti akkasitti addunyaa tana guutuu irratti facaasaa jechuudha duuba ati haala akkasiisan dagatteeti waan dubbannu osoo kiiloo irra keenya dubbanna haati oromoodha tan biyya arabaati intala isii qabdu tan achitti obboleessa gargaaraa jirtu tan achitti isii gargaaraa jirtu tan achitti masgiida tan achitti cheerchi gargaaraa jirtu sanii bar anis biyya arabaatii ilmoo qaba wayyettee mudhiin cituun isii sun akkabsi godhanaasummaan isii sun kanaaf yoo jara keenya waan goonu keessatti waan tahamu keessatti waan garii waan silaa irra ejjetameetiin dhoofamee bira dabramuu qabu nuti ol baafnee leellisu yoo nama ittiin gorsuu barbaadde warroonni waan akkanaattu jira rakkin akkanaan nama mudataa jira of eeggannoo godhaa ijoolleen teenya ka biyya araba mee akkas yoo taane maal rakkoo qaba san bira dabrame maraataa ol baheetiin ammoo sooshaal miidiyaa kanarratti ho'isuun lakkii ati gadhaabadhu jenneen yoo yaada bareeda kennineef maal ta'a kanaafuu wal ho'isnee shamarran biyya araba kabajaa akkanatti joohar mataan isaa kana garraatitti gadi bahee hin dubbatini kabaja isaaniif qabuudhaa fi xiiqiin isaan keessa galchan akkaataan isaan rakkoo isaan keessa ta'anii biyya arabaa keessa ta'aniitiin akkasitti hooggantoota isaanii quba qabaatan akka isaan qabsoo kanarraayyuu hin laffanne hamilee ta'aafii jiran isaan ta'uu gabbahee kun joohar muhammad dubbateeti jirachuudha kanaadha kan namatti dhagahamu qabsoon kun eessa gahe hamileen isaa akka isaan joohar kana bari joohar yookiin obboleessa isaa haati waliin dhalte tahee hin jaalanne marroon haati isaanii waliin dhalte obboleessa isaanii baqqalaan hamzaan akkasii miti garuu anaaf jecha naaf qabsaawaa jira an hoo gahee kiyya bahadheetiin jira maaliin godhuu qabaadha bakka an rafutti naaf jecha rafuu dhabe bakka ani taa'utti naaf jecha taa'uu dhabe naaf jecha hidhame naaf jecha haa caaluun naaf jecha wareegame an hoo maal godhuun qabaadha beeki waan biraatiin joohar illee kanaadha kan itti dhagame baqqalaas kana kan itti dhagame jechuudha kanaafuu nuti illee san ta'uu beekne shamarran biyya arabaa qabeenya keenya ta'uu beekne akkana ta'uu beekne dogongora akkuma reefu isin jedhan dogongora nam tokko dubartiin takka lakki an dhiira ta'utu na bareeda jettee fakkeenyaaf an dubartii hin jiraamne addunyaa kanarra dhiirri dhiira fuudhu dhalaan dhalaa fuudhu biyya kamuu ni jira beekama
yoo kana laaltee nama sabni sun keessa dhalate saniin maqaa balleessa jettee mee akkamitti baram akkasii waa'ee waan kana fakkeenya isinii fideef dhiira meeqa kan meekaappii dibatee an dhiiratti dhiiran jaaladha jedhee kan akkasii jiraatu jiru biyyoonni gurguddatan fa'aa wanni sun akka gartee sadarkaa biyyaatitti seera qabeessa godhatuuf jedhaniitiin Ameerikaan faani dubbate biyya keenya illee dho'ifatee numa jira jechuudha wanni akkanaa kunneen namni maaliif waan kana isinii kaase amala namni tokko dhuunfaadhaan rabbiin irra kaa'eedha. Rabbi shayxaan irraa haa kaasu waan akkasiisaniif nam tokko waan amala kanan geenne ammoo xixiqqa fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii biyya arabaa takkaan wal jaalatee jalqaba akka waan jaalatee fakkeessee dogongora yookiin qaama saalaa isii kan rabbiin sattare san irraa footoo yookiin ta'u viidiyoo haa ta'u fuudhee booda yeroo inni gabbaase kan itti arrabsamu isiidha jechuudha. Inni ammoo kan silaa namummaa beeyladummaa irraa bulqee footoo qullaa gabbaase silaa isa ture kan irratti duulamuudha ture. Isiin jaalatte akkuma namni amanutti amante ta'a. Haa gootochuu hiyyaa miti beeki. Garuu nuti yeroo hedduu shamarran irratti xiyyeeffanne biyya arabaa keessayyuu dubartoota irratti xiyyeeffanne hamilee cabsuu hamilee cabsuu haadha intalaa tan achi teessee intala isiitiin xiqqasho uffata kafana uffatte nyaattee dhuyde ta xiqqasho fuulli isii ife intala isiitiin biyya arabaa keessaa kan isiin ergituun gargaartuuni hamilee cabsuu kanarratti osoo of ilaalle yoo biyya arabaati obboleettii qabaachuu baanne yoo firri keenya guutuun Ameerikaa jiraate yoo firri keenya guutuun Astiraaliyaa Kanadaa jiraate Oromoon hoo akkam keessa jira kan jedhu xiinxala keessa haa galchinu. Wanni biyya arabaa keessa jiruu fi wanni biyya faranjii keessa jiru gonkuma wal hin madaalu waa jira keenya. Namni keenya irra guddaan ofirratti xiyyeeffachuu qabnu akka Oromootitti nuti hedduminaan eessa jira biyya faranjiiti biyya arabaati jirra jechuudha. Biyya arabaa keessa jiran shamarran keenya waan ta'eef. Kanaafuu biyya arabaa irratti ani yeroo kana isin jedhu biyya arabaa keessa jiraadheeti miti beeki. Akka Oromummaatitti akka gartee waan gahee shamarran kun godhaa jiran Juhar illeen kun sanuma kan xiiqiisa akka xiiqiititti akkasitti gadi bahee imimmaan ija samaraa kan dubbate kuni biyya arabaa keessa jiraateeti miti jechuudha. Kanaafuu waa'ee maqaballeessii gara yeroo garaagaraatitti shamarran biyya arabaa irratti deemu hulleen kijiba ta'uu beekne orola diinaa ta'uu beekne waa'ee maqaballeessii akkanaa kanarraa illee of eeguu qabna. Shamarran keenya kabajaa godhuufii qabna jechuudha. Shamarran biyya arabaa kana ta'uudha ragaa bahuufii qabna malee maqaa orola balleessii irratti oofuu qabna. Dogongorri tokko nama tokkorraa yeroo dhufe bira dabri rabbi biratti illee sababa argatta nama biratti illee saniidha kan taamu. Garuu waan bareeda takka takkana tan ol baasii leellisi taan fokkattuu miilaan irra jedhuuti bira dabri rabbi biratti illee wal sattaruudha kan jedhame. Malee ol leellisu fakkeenyaaf nam tokko qullaa deeme kunoo qullaa deemettee hogguu namatti akkasitti qullaa ol baaftee agarsiifte ati sharrii san baay'isaa jirtaadha kan argintillee agarsiisaa jirtaadha maqaballeessi nama san qaanfachiisuu fi eebii isa san addunyaa irratti facaasaa jirta malee homaa faayidaan hin jiru jechuudha. Karaa biraatiin karaa gorsaatiin gorsa qooduufii ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu shamarran biyya arabaa haa kabañu. Haasawallee isinitti heddummeessa jiran Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatiin waliin deebinutti nagayaan naa tura. Audio Jump.